oduu gaddisiisaa qananii addunyaarraan boqachuun dhagayameera. Qananii addunyaa haadha warraa artisti Andu'aalem Gosaa yoo taatu kaleessa galgala fooqii 5ffaa irraa of darbitee lubbuun isii dabartee jechuu dhageenye. Gaddi hedduu nutti dhagahamullee homaa gochuu hin dandeenye. Firoottan isaaniitii fi Andu'aalem Gosallee Rabbiin jajjabina haa kennuuf jenna. Sababni isiin duuteef hanga ammatti hin beekamne warroonni shakkaman mana sirreessaa galanii jiru. Isaanis obboleettii Andu'aalem Gosaa fi Andu'aalem yoo shakkamtu mana hidhaa galchanii jiru. Isaanis hanga qorannoon addaan ba'utti hidhamuu qabdan jechuun mana sirreessaa galchanii jiru. Akkasuma qananii addunyaa nama miidiyaa irratti beekamaa fi nama jajjaboo ta'uu isii namoonni itti dhiyaatan nutti himanii jiru. Ammallee ammoo isheen beekamtii TikTokii irratti haalan beekamtii addaa qabdi. Namoonni hedduun akka isii hordofan ni dubbatu. Warroonni itti dhiyaatanillee amala gaarii qabaachuu isiitii fi haalli hojii isii konfidensii dhuunfaa isii kan qabdu yoo ta'u hedduu boqachuun isii kun hedduu nu gaddisiisee jira jedhan. Maatii isaaniitii fi firoottan isaaniitiif Rabbiin jajjabina haa kennu. Nagayaan.